akkamatti raandamli fiksing godhachuu gaafii teessan saniifuu daqiiqaa lama qofa gaafatan asirra dhufanii seenaa haasa'uun hin barbaachisu yookaan gorsa gurguddaas hin barbaachisu gaafii jabaatu qabaannaan gaafii teessanitti cahaatii yoo gaafii hin qabaanne immoo daqiiqaa lamaan teessanitti yoo yaada dabarsinettis daqiiqaa teessanirra taayimaraan isinii faaya ogaa isinitti jettee maayikii isin harkaa deeffannaa jechuu akkasii duubee qaadara maayikii namni maayikii qabu ni jira isin garuma gaafii teessanii ceetanii so gaafii te adda baasa gaafii qabajaati yaada qaba gaafii qabaja adda nu baasa daqiiqaa lama taayimarra isinii keenya ogaa taayimariin dhiib jetti ni dhaabdanii jechuu daqiiqaa lama warri Minnesota daqiiqaa takka nuti lama isinii goon ayye kanaafuu warri gaafii qabdan fiixaan maayikiroofoona isinii fidaa isaatu qaba gama gaafii teessanii dabartan Is it on? Is it on, right? Okay. Yeah. Warri gaafii qabdan carraa isinii kanninaa dabareen dura dubartootaafin kannaa daqiiqaa lamaan teessan taayimariirran kaayaa fiixaatu isinii qabee dhaabbataa jechuudha. Kana wajji qabe. Namni gaafii qabdan gaafii hiree dura carraa dura eenyu barbaada? Gaafii daqiiqaa lama qofa. Namni asii dalaga malee gaafiin baay'isu ni beeyna akkasitti isin beeyna haa taatu timee har'a hiree qabdanii gaafadha tana carraa kana namni bakka biraatti argatu. Yaa booda maaliif carraa nu minaa maaluun wanni akka hin jenne hiree dura yoo gaafii qabaatan amma gaafii tasanii tuufa. Hayyee isaan booda yeroo fedhan haa gaafatanii gama dhiira harka baasaa namni gaafii gaafachuu barbaada. Asii arganne harka baasaniira adde qamariyaa ayye taa'ee waan asaa kanaa waliin naaqa ka'eeti ayye gaafiin kiyya gaafillee yaadallee duraan dursee akkuma duratti hamdaa rabbii galfadhe alhamdulillah jawaariif obbo Boqalaallee rabbiin kana isaan ga'een warra gaafii nu gaafannu godhuufi jechuu ani wanni jechuu barbaade wallahi gizee cufaa nagaa hawwullee bareeda wanti nagaa taru hin jiru kunoo ijoolleen teenna aarii irraa obbo Jawaariin obbo Baqqalaa hidhanii jennaan bosonatti galanii ijoollee makalee booyaa turanii hiriira ba'aa turanii so wanti suni kuno ammas karama nagahaa san jira Jawaar ummata kaleessa hacaalu ilma san fakkaatu nurraa nyaate hacaaluun du'e Jawaaritu nu hafa nuun jedhe dachii sani dachii gizee cufa beekaa kenna nyaattutti beekaan kun yoo jiraate nu bulchuu danda'a wanni nu akkana Jawaariifillee obbo Baqqalaafillee gizee cufa daandhuuf nu du'uufis hidhamuufis qophii isin nu gargaara tumsumaanii daaspooraan galaa hidhamaa du'aan jennu jedhe obbo Baqqalaa Garbaa asiin dura Minisootaatti wanti kun beekaan kan walii boonnuufu haa nu bulchuufi haa nurraa du'uufi miti qaroo akka isaanii kun yoo nurraa dabre nu deebinee akkana kan argachuuf yeroo hedduu nu fudhata diinni ummanni Habashaa Jawaar hoo jedhan isa dhukkuba maqaa Jawaar hoo jedhan yoo dhayan gaafa Hacaaluun du'e abboo namni tokko du'e osoo Jawaar du'e jedhe ummata charchii dhaabatee yaa rabbi Jawaariin nurraa ajjeesi jedhee nutti kadhatu keessatti dachii sanii galanii nagahaan bilisoomsuun akkam fakkaatti jechuu barbaadeeti dhiifooma imooshinaaloo ta'e naarkaa badaa onni jedhuu barbaadelle agasuma naa deemtaa. Gaafii lammaffaa dubartoota keessa osoo harki biraan fuudhin warri gaafii qabdan ayyee carraa keessan achumatti horri isinii goona carraa warra dhiyaatu qabdan sheeka lama jira kanallee waliin qaba الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أنا بعرفك يا
waan baay'ee gaafatuun barbaadu gizeeree fi yokonni du'aayii goote san irraa hafuun natti dhagahame. Du'aayii majaraa godhuu fi uummanni kun kaweetta amma fuulli isaanii akkana jiru dur akka bira jira. Uummata hidhaa keessatti nurraa miidhamee ummata rabbi nafsee isaanii baasee dhufanii fe'ura keenya dura taa'uun natti dhagahame likkii malee. Akka amma obboleettiin teenne jette sani ummata odoo isaan dhabne ummanni keenya kun dhabamurraayi. Nama irraa dubbatuun qabu nama haqa ummataa dubbatan wanni godhan kana. Nama haqa dubbatu har'a zamana kana keessatti dhama bar biyya keenya bichaami habashaa bichaami biyya maraayyuu. Har'a namni haqa dubbatu manni isaa hidha. Kanaaf jecha dura rabbi baga hidhaa sanii isin baase. Hidhaa sanii isin baasee isinis gammachiisee nullee ummata saba Oromoo kana baga rabbi nu gammachiise. Waan biyya keessa jiru nutti himtan dhageenya quba qabna gaafillee asin dura biyyi akka gaafa biyya Orobbaa keessa deemtaniitti isinuma gaafatanii ani du'aayii magana isinii godhuu fi dubbiin dheeressu namni gaafatu baay'ee umriin isin haa dheeratu rabbi fayyaa isinii haa kennu. Ummanni keenyallee sababaa keessan kanan ummata milkaa'ee mirga ofii argatu rabbi nu haa taasisu. Salaamu alaikum wa rahmatullah. በአማርኛ ጊዜ እንደወላችሁና ጥያቄ ካላችሁ እናንተም ለወከለ ወይም ለጀዋር መሐመድ እጃችሁን አንሱና ለእናንተም ቻንስ እንሰጣለን። በአማርኛ ለመጠየቅ እንደምትፈልጉ ኦኬ ኦኬ ሀጂ አስቢቀና ኦኬ ሰሰሊና ሊስ ኦቦ ጀዋርና በቀለ ገርባ ኦቦ ጀዋርና በቀለ ጀርባ ከብዙ ነገር አልፈው እዚህ ቦታ ድጋሚ ልናያቸው እድል ስላገኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ኦቦ ጀዋር ከዚህ በፊትም የድምጻችን ይሰማ ፕሮግራም ጊዜ አዳራሽ አዘጋጅተን ምን ብለን ብዙ ውለታ አለበት፣ ግን አሁን ጥያቄን በመመለስ ይክሰኛል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ረስተውኝ ሊሆን ይችላል። እሺ ብዙዎቹ ጥያቄዎች በጀዋር ዙሪያ የሚያዘሩ ናቸው። በማስታወሻ ያጃቸዋለሁ፣ በርከት ይላሉ። ግን እኔ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስለምሰራ የኔ ጥያቄዎች ኢትዮጵያ ኮሚኒቲን የሚወክል ወይንም ሌላ የአማራ፣ የትግሬ፣ የኦሮሞ የተለያዩ ነገሮችንም የሚወክል አይደለም። ብዙ ጊዜ ከጓደኞቻችን ጋር ስንወያይ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው እና ብዙ ሰዎች መልስ ያላገኙላቸው ነገሮች ስለሆኑ ከወንድማችን ጀዋር አንደበት እንድንሰማው ነው የመጣሁት። የጋበዙኝን እና ይህን ፕሮግራም እንዳለ የነገሩኝን ጓደኞቼንም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ሰዓቱ ሲሞላ በቃ በላይ አንደኛው የፌዴራሊዝም ፖለቲካ በኢትዮጵያ ይጠቅማል ወይንስ ይጎዳል የሚለውን አቶ ጀዋር የፖለቲካ አናሊስት እንደመሆኑት እስቲ በዚህ ላይ ትንሽ ገለጻ ቢያደርጉልን። ሌላው ደግሞ ኦቦ ጀዋር መሐመድ የኢትዮጵያ ትግል ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦና ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የተነሳ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብረው ስራ እንዲሰሩ እድል ተሰጥቷቸው ነበረ። ነገር ግን ብዙ ሰዎች እንደሚሉት አንዳንድ አነጋገሮቻቸው በጣም ለጠብ ለተለያዩ ነገሮች የሚጋብዙ ናቸው ብሎ ብዙ ሰዎች ጥላቻ ያለው አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸውና ኦቦ ጀዋር ይሄ ከምን የመነጨ ነው የሚለውን ቢነግሩን ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ ኦቦ ጀዋር የፖለቲካ አናሊስትና ተንታኝ እንደመሆኑት መጠን የኢትዮጵያና የኤርትራን የወደብ አጠቃቀም እቅድ እንዴት ያዩታል? ከጅቡቲ ጋርስ ቅራኔ ሊያስነሳ ይችላል ብለው ያስባሉ ወይ? ሌላው ደግሞ አንተና አንዳንድ ሌሎችም የኦሮሞ ነጻነት ታጋዮች በሰላማዊ መንገድ መፍታት ከመቼውም በላይ እድሉ እያለ መሳሪያ ታጥቆ በህዝብ መሃል በሰላማዊ ህዝብ መሃል ተቀምጠው አንዳንድ ያልተገባ እርምጃ የሚወስዱ ሰዎችን ጀዋር አይቃወምም ወይም ይደግፋል የሚል ብዙ ሰዎች አስተያየት አላቸው። ይሄንንስ እንዴት ታየዋለህ? ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ልትገልጽልን ትችላለህ? ሌላው ጥያቄ ደግሞ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ኦኬ፣ መጨረሻው ጥያቄ
አሁን በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ይበርታ ይቀጥል የምትላቸውና ወይም እነዚህ መንገዶች መስተካከል አለባቸው የምትላቸው አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። የፖለቲካ እድሉ ቢሰጥና ከመንግስት ጋር ብሰራ አንቀጽ 39ን የሚሉትን ነገሮች እንዴት ታየዋለህ? ትንሽ ስለዚህ ገለጻ ብታደርግልን አመሰግናለሁ። አመኔ ጨራ ሀጂ ተዋቀ ባሳሲ ደቂቃ ነው ሀጂ ጋፊ ኦቦ ያዳ ፕሊዝ ገባስ ደቂቃ ነው ለሰጡ duraan dursee baga rabbiin nagaan isin baase baga hamtuu san keessaa rabbi isin baase ijaa wal garree isiniin jedha. Kanatti aansuudhaani wannan jechuu barbaadu isinis faarsuufis isinif abaaruufis osoo hin taane dirqama kaleessa jaallan keenya irratti wareegame dirqama sana fudhattanii dirqama sana geggeessitanii jiraachaa jirtu waan jirtaniif dirqama keessan gahummaadhaan bahaa itti jabaadhaa itti fufaa rabbi isinaa gargaaru isiniin jedhaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan akka miseensa adda bilisummaa Oromootiitti akka qabsaawaa kaleessaatiitti akeekaa fi kaayoo kaafaayoon hordoof sagantaa kaafaayoon hordoof ni deeggarraa ni jabeessinaa biras dhaabbannaa gurmuus taanaas galli keenya tokko waan ta'eef waliin galma keenyaa jedhaa jabaadhaa isiniin jedhaa jechuudha. Jabaadhaa isiniin jechuu kana keessatti bara ammaas dhiyoo kana keessa namoota hedduu faarsuun illee hin barbaachisu. Maaliif hoo jettan warra kaleessa agartee hadhaa dhandhamanii rakkoo hedduu keessa qaxxaamuranii qocaa nyaatanii gurra shookaa nyaatanii hadhaa dhandhamanii lafeen jaallanii naa waraantu jedhanii kaayoo sanarraa maqanii bakka isaan jira waan argineef ittibaa keessan ittibaa gaarii rabbi waan milkiidhaan nu agarsiisu isiniin jedha. Jabaadhaa isin bira jirraa isin waliin jirraa jechuudha. Kanarratti ammoo akka miseensa adda bilisummaa Oromootitti galata guddaa nu qabdanii maalii fi mana hidhaa keessatti miseensota adda bilisummaa Oromoo nyaataan yaadaan ufitti qabdanii waliin jiraachuu keessanii mana hidhaatitti jara kana gargaaruu keessan kabajaa fi ulfinna isin hogganoota adda bilisummaa Oromootii gootan ulfinni isin hidhamtoota sanaa gootan kabajaan isin gootan kabajaa waan qabdanii fi kabajaan kun ammas isinirraa turu akkanumatti itti fufaa isiniin jedha. Ammas warra mana hidhaa keessa jiru bakka san hundatti sagalee ta'aa fi ummanni illee akka sagalee ta'u dhaamsa dabarsaa isiniin jedha. Amma gara gaafii kiyyaatitti deebi'a. Gaafii obbo Jawaar akka xiinxalaa siyaasaatiitii fi akka hayyuu siyaasaatiitti an walabummattiin amanu jedhee jechuudha. Walabummattiin amanuu hayyuun tokko namni siyaasaa tokko an walabummattiin amanu eega jedhe warroonni kaleessa walabummaa bilisummaa birmadummaa jedhee wareegame akka jaallan magarsaa barii akka nadhii gammadaa jaallan keenya hedduun bilisummaaf jedhanii wareegaman ati akka hayyuu siyaasaa tokko eega walabummattiin aman wareegama jaallan kun bilisummaaf jecha wareegaman dogongora jechuu dandeenya. Gaafii lammataatti gaafii lammataa mootummaan Itoophiyaa lolli Itoophiyaa keessa deemaa jiru lola Oromoo fi Oromoo jidduuti jettee jechuudha. Oromoo fi Oromoo jidduutti jettee jechuudha. Kun akka qalbii xiyyaatitti akka ayyaadotti lolli deemaa jiru kun lola loltoota federaalii Itoophiyaatii fi lola waraana bilisummaa Oromootitti deemaa jiru jedhee hubadha. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltuu federaalaa jidduutti deemaa jiru loltoota sabaaf sablammii kan Sumaaleen keessa jiru
kan Affaar keessa jiru, kan Faannoon keessa jiru, kan sabaaf sablamni hundi keessa jirutu waraana bilisummaa Oromoo waliin wal dhawaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Gujii keessatti waraanni Sumaalee irratti hirmaate, Kaabat waraanni Faannoo irratti hirmaate, waraanni Amaaraa irratti hirmaate, waraanni Tigree irratti hirmaate, waraana sabaaf sablammitti irratti hirmaate. Akkamitti lolli kun lola Oromoo lamaan jidduu ta'uu danda'a? Yoo kana jettu Oromoo lamaantu wal dhahaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo hin gargaarinaa, hin fakkeessu. Warri amma waraana bilisummaa Oromoo akka obboleettiin teenya achi jette waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiran, hayyuun keen, xiinxalaa keen, beekaan keen Oromoo lamaantu wal dhawaa jira jedhe maaf nu waraana kana gargaarree wal dhoofsifna ka jedhu nama xiinxalaa bal'ina hin qabne jidduutti rakkoo hin uumu. Mee Jawaar dubbii kana irra deebii xiinxalli ilaali isin jedha. Awo Bolezo. Galato. Thank you. Thank you so much. Okay, next. Obbo Sintayo. Okay, amma one please. Jalqaba sirriitti eebba si barbaadu, gorsa si barbaadu, intala si barbaadu. Yeah. Okay, falmata gabaabsinu Obbo Sintayoodha. Falmatiitti adeemsi gaafii qaba. Inni fakkumatti ayyo Obbo Sintayoo gaafii uumaati hin qaban dhumatti. Galatoomaa duraan dursee warri yeroo keessan gubdanii waltajjii kana fakkaatu qopheessitanii hawaasa lakkoofsa yeraa kana guddaa taasistanii sagantaa kana asiin geessanii baay'ee isin galatoofadha. Galatoomaa. Kana dudda duubaan immoo haadholiin dubartoonni shamarran Houston sagantaan kun akka caalaa miidhagu gochuu irratti dadhabbii isin gootan baay'ee nu gammachiiseera. Galatoomaan jedha. Inni gara biraan isa waa'ee gaaffii gabaabduudha. Gaaffiin kan koo Qaallittii keessatti mooraa sadii keessaa biqiltuu baay'ee dhaabeetan ba'e baranachi ture. Akkam bishaan naa obaastanii dhuftanii kan jedhuun gaaffii isin gaafadha. Inni gara wanti guddaan maa inni har'a Oromoo warra waltajjiirra jiranuuf miti kanan jechuu barbaadu Oromoota warra as teenyee jara ilaalaa jirruu fi warra iddoo biraa jirruudhaaf. Har'a qabsoon Oromoo qabsoo alaabaa miti. Qabsoon Oromoo har'a qabsoo waraanaa miti. Waraanni Oromoo bakkeedhaan hidhatee lolaa jiru waraana dhaabaa miti. Waraana Oromooti. Nutu bira dhaabbata wal bira dhaabbannaan. Alaabaan alaabaa kan Oromooti. Alaabaa Oromoo nuyi kan kunuunfatu. Kanaaf Oromoon as waa'ee alaabaatiif waa'ee waraanaa irratti yaada garagarummaa hoo jiraatellee walii obsinee diina nu fuuldura dhaabbate sana fuuldura akkamii waliigalteedhaan akka dhaabbannu irratti mari'achuudha kan nurra raatu. Waltajjiin bakka tokko irratti waltajjii qoccoloo inni ta'e suni Houstoniin keessatti hin ta'a jedhee yaaduun. Alaabaan kana waliin finnee waliin kabachiisna. Waraana keenyas nuuf jedhanii bobba'anii waliin hidhachiisna waliin bira dhaabbanna. Isa karaa nagaatiin nan qabsaa jedhus isa karaa humnaatiinis qabsoo karaa nagaa geggeeffamu sana jabeessuudhaaf godhu sanas kan bira dhaabbatu nuyi. Wanti guddaan hooggantoota siyaasaas haa ta'u hawaasa Oromoo irraa kan eegamu har'a garagarummaa xiqqoo qabnu xinneessinee waan Oromoo tokko ta'u irratti hojjechuudha kan nurra jiraatu. Adeemsi keenya garagara ta'uu danda'a. Garuu itti galli keenya waan tokko ta'eefi Oromoon keenya hundumtuu bakka jirtan warri iddoo biraa jirtanus qoccoloo waan hin taane irratti walirraa dhaabne. Fakkeenyaaf waraanni Oromoo ibsa jarri waa'ee alaabaatiif waan adda addaa irratti baasanii yeroo darbe baasan isa kana kan nu barbaannu hooggantoota keenya irraa
kan tokko nu taasisu yaadaan garaagarummaa qabaannullee itti galli keenya tokko ta'uusaa kan hubachiisu malee kan nu barbaachisu isa nu qooduu miti. Isinis immoo warri har'a keessummaa taatanii nu fuuldura dhuftan kun dhugaa jiru nutti himuu keessanii fi qullaa isin hin dhaabnu. Dhugaa jiru nutti himuu keessanii fi caalaa isin miidhagsinee isin geggeessina. Kanaaf dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Galatoomaa jechuu barbaada. Igami gaafinam gaafitti gara deebiitti deema. Ali apa sebenarnya kesumuni geografi itu. Aku pun cara mana untuk belajar geografi kalau jadi film. Gafi itu apa? Geografi itu semua kalau tidak. Apa sih ini tidak? Lo ada sisi ini. Kalau pun ada sisi lain. Istilah berarti ini program sendirian. Aku sih lupa sebenarnya soal lebaran ini sos awal ini kamu gaji kamu berjalan di sini semua begini tidak disitu. Aku sih lupa gaji aku juga begini. Ketika ikon makai dalam keadaan kontrak ini dalam buku mana saya awal itu memang seperti sendiri saya ada di sini. Aye bakka kanatti argamni gaaffii kana deebisuu carraa argachuu keenya baay'ee gammanna. Oromoon akka kanatti waliin taa'ee yaada adda addaa qabu kallattii barbaaden gaaffii gaafate wal dhaggeeffate kan fudhate kan keessaa ta'uu fi dhiisee deemuu danda'uunsaa waan tokko jenneeti amanna nuti. Biyya keenya keessatti kan nuyi dhabne kanadha. Carraa kana dhabne isin carraa kana argattan amma waan feetan gaafattu kan isinii ta'een fudhattu kan isinii ta'uu dhiise immoo dhiiftanii deemtu. Isa isinii ta'e hin deeggartu isa isinii ta'uu baate immoo hin dhiiftu. Biyya sana keessatti garuu kana carraa kana dhabne carraan kun akka dagaagu akka argamuufidha kan nuti qabsoo goonu. Dhuguu biyyatti yeroo deebitan yookaan biyya sana keessatti dhuguma deebitanii nagaadhaan qabsooftanii jijjiiramaniif hin jettanii yaaddoo jedhanii namoonni baay'een waltajjii kana irrattis waltajjiiwwan biroo irrattis waa'ee nageenya keenyaatiif yaaddoo qaban yeroo isaan ibsanii dhagayaa turre deebiis kennaa turreerra. Deebiima sana kennina har'as. Gaafa qabsoodhaaf ba'anii homtuu hin jiru isa maal jedhan caagula shirri miti yookaan immoo eega fuudhanii eega heerumanii booda isa wal fudhatanii bashannanaaf deeman miti qabsoo jechuun rakkoo hedduu qaba bu'aa bayii qaba hojii itti dhabuutu jira itti hidhamuutu jira lubbuu itti dhabuutu jira qabeenya ofii itti dhabuutu jira maatii ofii itti dhabuutu jira waan meeqatu jira kana hundumaatu beennuuti kan keessa jirru jechuudha. Kanaaf nageenya ofiif jecha waan guddaan kan ittiin abbootiin mootummoonni abbaa irree ta'an ittiin nama sodaachisan tokko maa inni beektu sinidha sin ajjeesa nama hamma kana keessaatiin nama tokko ajjeesaniitu ilaa agartaniitu akka sanattan si ajjeesa jedhanii sodaa namatti naqu. Sodaadhaan qabsoo irraa booddeetti nama deebisu garuu warruma kana dandamatee kana jala dhaabbatee saba isaaniif falmatuutu immoo mirga saba isaanii gonfachiisa. Kanaaf waa'ee nama qabsaa'u nageenya isaatiif hin yaaddayinaa. Qabsoo jechuun otoo hidhaan hin jiruutu ta'e rakkoon hin jiruutu ta'e ma qabsoo maalii jedhama innoo daldala waan barbaadan dhaqanii bitanii galuu miti. Kanaaf qabsoon wareegama barbaada. Waa'ee warra qabsaa'anii yaaddayinaa isin waan isinirraa danda'amu waan isinirraa eegamu gochuu malee akkas taatuuti ittiin deebinaa yookaanis immoo akkas ta'uun keessan nu yaaddessa kanaaf akka tokko godha yoo utuu jechuu baattanii gaariidha. Isin nuuf jecha kan isin akkas jettan ni beenna. Garuu immoo amaluma qabsoo waan ta'eef kana baruullee qabna gara fuulduraatti itti deemu hammi wareegame hammi gatii itti baase garuu uummata bal'aa mirga isaa gonfachiisuun dirqama waan ta'eefidha jechuudha. Gaaffilee biroon baay'inaan Jawaariif dhiyaatanii hariiroo nuti adda bilisummaa Oromoo wajjiniin qabnu baay'een keessan tariiti
otoo hin hidhamin dura hariiroo akkamittiin akka qabaachaa akka turre miidiyaalee adda addaa irraa quba qabdu turtan. Kana jechuun isaas hariiroo hin qabnu jechuutu hin taane eegasiiti egaa hundumti keenya yoo hin hidhamne yeroo sana garuu filannootti illee hin dhiyaanne yoo ta'e akkamittiin akka dhiyaannu illee jechuudha. Irratti hojjennee waa hundumaa irratti walii gallee memorandum of understanding walii mallatteessinee akkamittiin akka jala dhaabbannu akkamittiin Oromoo abbaa mirga isaatii akka goonu kana hundumaa irratti walii gallee ture. Walii galteen gaafa sana har'allee jira. Tokkoffaa saba nuyi dhaabbanneef saba tokkodha. Saba tokkodha. Walii galuu dhiisuu hin dandeenyu. Nama siyaasa wallaale immoo miti. Isa tokko jala dhaabbachuun qabsoo isa biraa akka inni booddeetti hambisu. Mirga saba sanaa bilisummaa saba sanaa immoo akka inni booddeetti harkisu hin mobeenna. Isaanis sirriitti beeku nus sirriitti beekna. Hariiroo gaarii waliin tolfannee waliin qabna turre. Fakkeenyaatiif filannoo keessaa maaliif baane? Adda bilisummaa Oromoo yoo filannoo keessoo jiraate malee nus hin seennu. Amma immoo marii biyyoolessaa jedhamu kana keessa yeroo meeqa paartiin keenya yeroo meeqa gaafatameera, yeroo meeqa yaalii guddaan godhameera. Kana keessatti qooda hin fudhannu. Sababiin isaa adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kana keessatti akka garee tokkootti keessatti qooda fudhachuu qaba kan jedhudha ejjennoon keenya jechuudha. Kanaafidha kan nuyi keessatti illee qooda hin fudhanne. Warra waraana TPLF wajjiniin haasoftanii waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin sababii isiniin haasofneef hin jiru. Kana haasoftan malee nagaan bu'uu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo deebi'ee malee mariin kun eessayyuu hin ga'u, nagaas hin fidu, guddinas hin fidu, tasgabbiis hin fidu biyya kana keessatti kan jedhu amantaa qabna. Akkuma isaan sila kaasan nuti ittiin galateeffamuudhaaf osoo hin taane lammii keenyadha. Isaaniifis dhaabbachuun waan qabnu qooduufiin rakkoo isaanii furuuf yaalii gochuun hirmaachuun dirqama keenya waan ta'eef gochaa turre. Gara fuulduraatti illee gochuu keenyatti fuufna. Uummata keenyaaf namoota dhaabbatan hundumaatiif bira dhaabbachuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin akkasiin nu hubattan barbaada. Silas immoo wayii tokko kaaseera. Nuyi kallattii gaafuma ijaaramnu jalqabnee kallattii ittiin deemnu qabna. Mala ittiin qabsoofnus qabna. Kallattiin keenya sun har'as hin jijjiiramne. Malli keenya suni har'as hin jijjiiramne. Kana yeroo jennu dala yookaan magaala kana dhufuuni yookaan galma kana dhufuuni karaa tokkittiitu jira jechuu miti jedhee sila isinitti dubbadheera. Karaa hedduutu jira. Ani karaa isa kanatu dafee achi nagaa jedhee yaada. Ka biraan immoo namni biraan immoo karaa isa kan turra kutaadha isatu dafee achi nagaa jechuu danda'a. Kana turra gabaabaadha jechuu danda'a. Kun immoo yoo gabaabaa ta'eyyuu kun immoo balaa qaba jechuu danda'a. Akkuma yaaddetti garuu galmisaa bakka kana ga'uudha. Kanaaf ati maachirra deemtee namni jedhu sin jiru kanarra maa deemuu didee namni jedhu sin jiru. Wal jala dhaabbachuun wal danquun humna wal dhowwuun hamlee wal buusuun waan akkasii nu bira hin jiru. Nama mirga Oromootiif falmu hamlee buusuun hojii keenya miti. Hojii kaafa'oo miti. Akka dhaabaatti jechuudha. Kanaaf waan kana wal dura dhaabbannee isin beennu wal dura isin dhaabbannu. Kun akkuma dhaabaatti ejjennoo keenyadha. Nuyi karaa keenya qabsoofna isa qabannee ciccinee itti deemna. Ciccinee itti deemna. Gatii itti baasaa jirra. Itti wareegamaa jirra. Bu'aa baay'ees itti buufneera. Kan nama biraatiin sirrii miti ittiin jennee hin beeknu nuti. Ilaalcha hedduu jira. Adeemsa hedduu jira. Mala qabsoo hedduu jira. Kan isaa ta'e filatee itti deemuun barbaachisaadha. Uummata kanaan illee kan isinii ta'e keessaa filatanii gargaaruun bira dhaabbachuun mirga keessanidha. Isin irraa eegamu. Kana sirriitti isinitti beeksisuu barbaanna. Gaaffii biraan
Jawaartu deebisa Amaariyaadhaan sagaafatame. Agartuu lallaaftuu deebisee jajjabduu narra dhiise deeme. Ulfaadhaa nullee ka barbaanee dhufne mari'achuufi. Akkuma Oromoon jettu mari'atanii malee maraatanii bakka tokko hin ga'anii. Osoo mariin ka jiraatu taate rakkoon amma sodaachisaan kun biyya sanitti uumamu. Nu akka kaafaa'utti mariitti amanna. Mariitu bakkaan nama gayaa jenna. Marii hoggaa jennu yaada keenya namatti feene biraa deemuu osoo hin ta'in yaada keenya hin dhiyeessina. Gaafiif yaada namoota biraas hin fudhanna. Kanuu ta'u keessaa fudhanna isinis kan isinii ta'uun fudhattan jechuu akkuma Baqqalaan jetti. Gaafiin dhimma walabummaatiin wal qabatee dhufe gaafuma qabsoon tun eegalturraa ka'e wanni kun 60 irraa 70 irraa ka'e. Fakkeenya warri Finfinnee tures warri Adan tures booda Somaaliyaattis Jibuutittis gaafiin kun ka'aa ture. Gaafiin Oromoodhaaf kan baasu haqa isaa kan galfachuu danda'u biyya walabaa Oromiyaa jedhamtu yoo ijaarrate immoo biyyuma Itoophiyaa san keessatti walqixxummaa sabaaf sablammootaa yoo fide ka jedhu it is as old as the struggle itself. Karaa lachuu irrattuu warri wareegame gootota Oromooti. Karaa lachuu irrattuu kan wareegame dhugaa Oromootiif. Garri lachuu kamtu Oromoo fayyadaafi malee karaa kana qabadheen Oromoo miidhafi miti. Yaani doongoraa mooraa qabsoo keessa jiru garee tokko gootomsanii garee kaan xiqqeessuun sirrii miti. Namni karuma kamirrattuu saba kanaaf wareegame sirrii ture wareegamaa keenya goota keenya akkasitti ilaala. Akka kaafaa'utti nuti paartiidha. Akka paartiititti Oromoodhaaf kan baasu dantaa Oromoo yeroo gabaabaaf yeroo dheeraatti eegsisuu kan danda'u Oromoodhaaf nagaa waaraa kan fiduu danda'u misooma waaraa fiduu kan danda'u sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e kan Oromoon Oromiyaa irratti ittiin of bulchu kan Sidaamni Sidaama irratti ittiin of bulchu akka Itoophiyaatti immoo sabaaf sablammoonni kun marii isaaniitiin waliigaltee isaaniitiin seera hariiroo tumatanii wal kabajanii qabeenyaa fi aangoo akkaataa gumaata isaaniitiin qooddatanii kan bulan Itoophiyaa haaraa ijaaruutu sirriidha jedhee amana kaafaa'uun. Hamma nani beekutti dhaabbileen Oromoo yeroo ammaa jiranis akka keenyatti jala muruu yoo baatanillee yoo kan danda'amu taate sabaaf sablammoota wajjin kan jedhu ni fudhatu. Gaafiin immoo uummataa fi jedhu nuti akka kaafaa'utti uummata Oromootiif kan ta'u kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti dhaabne sabaaf sablammoota wajjin wal dandeenyee jiraachuudha jennee tamanna. Kana jechuun warri walabummaatti amanu haa baduu miti. Kana jechuun warra walabummaatti amanu dhiisaati warri yuunitarii Itoophiyaa ijaarra jedhu haa badu hin jennu. Yaada isaa adeeffatu humnaan garuu itti fe'uun hin ta'udha. Humnaan itti fe'uun hin ta'udha kan jennu jechuudha. Lolli Oromiyaa keessa jidduutti godhamu kan Oromoo jidduuti. Sadarkaa hoggansatti hoggansi biyya san hogganaa jiru kanuma isinummaan harka wal dhooftanii ol baaftanii bar. Of sobuun wal sobuun hin barbaachisu. Waggaa 2018tti gaafa mormu san afaan na qabdanii ni hinaaftee ni bololte jettanii warra ol baaftan ilmuma keessan isinirraa dhalateedha. Hoggansi gama lachuu waraana Oromiyaa keessatti godhamu gara tokko marra tokko gara kaaniin Abiyyitu hoggana. And they are both Oromos. Traajedii salphina kana dhoksuu hin danda'amu isin hin dhoksu. Salphina Oromoo keessatti gadeemaa jiru salphina. Sadarkaa hoggansatti Oromoodha. Gadi bu'aa. Lola kana keessatti humna sadiitu hirmaata mootummaarra. Milishaa ganda, poolisii Oromiyaa fi humna federaalaati. Milishaan gandaatii fi poolisiin Oromiyaa dhumaa jiru, nama fixaa jiru Oromoodha. Nu bar keessa jiraanna. Painful ijoolleen nuti hoggannee qabsoo keessa turte gara lamatti baateet wal fixaa jirti. Shawaa lixaa keessa yoo dhayite, Shawaa kaabaa keessa yoo dhayite, Wallaga keessa yoo dhayite, Gujii keessa yoo dhayite kan dhumaa jiru harki 95 ilmaan keessan obbolaa keessani. This is fact. Kuni salphina qaanyiidha.
sabaaf sablammiin biyya sanii gaafa Oromoon sirna duraasan jijjiiree aangootti dhufu faayinalii haara galfanna faayinalii walqixxummaa arganna jee abdataa ture. Nuyi garuu biyyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif nagaa buusuu dadhabneet wal jidduutu nagaa buusuu dadhabne. I can theorize theorii keessa dhaqee sirna mootummaa Itoophiyaati akkas akka warra kaanii odeessuu dandeenya. It's not true. It's not true. Warruma nuti harka dhoofnee fi ol baafnedha. Kan dhumaa jiru kan wal fixaa jiru. By the way sadarkaa mootummaa fi humna waboo bira darbeera yeroo ammatti. Revenge killing. Haaloo wal bahuun duriyyeen magaalaa keessa wal gurmeessee nama fixuun. Eenyu ko Oromiyaa keessa nama fixaa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo qofaan wal fixaa jiru bar. Kan gama lachuu fakkeessee har'a fakkeenya waan wallagga ta'e kana waraana bilisummaa Oromoo anaa miti kan godheedha. Mootummaa waraana bilisummaa Oromootu godheedha. Faaktii isaatu sadarkaa ittiin beeynetti humni sadarkaa anarkiin biyya keenya keessatti baay'achuurraa kaka'een qabatamatti abalutu ajjeesee. Jarmanitti bakka tokkotti jeen ture. Oromiyaa keessatti bara har'a eenyutu ajjeesee maalutu ajjeesee sadarkaa jettee gaafattee deebii itti dhabdu gaafachuu itti dhiifte irra jirta jechuudha. Ani waan isin dhaga'uu barbaaddan isinitti himuuf as hin jiru. Waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himuuf as jira. Wanni ta'aa jiru sheem. Warri aangoorra jirtu qabsoo dhiigan dhuftee Oromoon amma aangoorra baheera Oromootu aangoo qabaa kanaafuu dhiigan ittisuu qabna siin jedha. Nummoo gara keenyatiin qabsoo Oromootu butamee Oromootu dhumaa jira hin jenna. At the end we are entering an endless cycle of violence. Isinitti himan. Keessattuu sheerii guddaa kan qabu mootummaadha itti hoggansa biyyaa kan harkaa qabu mootummaadha lola dhaabuu qaba. Lolli kun dhaabachuu baannaan Siiriyaa taati Itoophiyaan worse than Syria. Ani dubbachuullee hin barbaanne ture. Kan inni amma dura dubbadheefuu nan gaabba. Waan hin biyya sanitti farri seenatti fakkaata. Garuu erga dubbadhu jettanii nan dubbadha. Civil war zabana kana waraansi biyya zabana kana kan injifatu wal injifatan osoo hin taane ka addaan ciccitaa. Mootummaan kun hubatuu qaba. Har'a kan kadhataa jirru humnoota hidhatan 3-4 wajjin gattaa itti mari'adhuudha. Lolli kun itti fufnaan waggaa 4-5 booda ka har'a 4 turan kun 40 ta'uu danda'u biyya san keessatti. We will reach a level where negotiation becomes impossible. Syriyaatti, Yemenitti, Liibiyaatti har'a eenyu lola eenyu araarama sadarkaan danda'amne irra geenya. Sababa isaa bal'inaan amma dura ibseera. Kanaaf kana hoggaan jedhu political correctness hin barbaachisu wanna biratti. Kanarraa hin deemaa jechuudha. Wareegamuudhaan kaaftanii akka nuunaatan akka abdii nurraa qabdan ni beeyna. Namni boru ministeera ta'uu barbaadu qabsaa ta'uu hin danda'u. Namni boru pirezidantiin ta'a piraayim ministeeran ta'a jedhu har'a qabsaa ta'uu hin danda'u. Lamaan si wajjin hin deemtu. Gaafa yuunivarsiitii ture ijoollee faranjii tanatti ture wajjin baran. Kan boru seenataara pirezidantii ta'uu barbaadan. Ganamarraa kaasanii subii ka'anii rifeensa isaanii sirreeffatu. Nuyi kaalsii gosa adda addaatiin qumxaa gosa adda addaatiin dhayina isaan suufa gadi godhanii kilaasii dhufu kilaasii hoggaa seenan jecha takka lakkaa'anii haasa'u. Isaan seenatara ta'uu barbaadu. Biyya gaarii jiru kam immoo seenatara ta'ee jira warra na wajjin barate. Qabsaa ta'uu garuu hin danda'an. Qabsaa ta'uudhaaf maaliif shamiisni sun xuraa'uu qaba. Kanaaf namni an Oromoof hin qabsaa jedhu boru ministeeran ta'a jedhee itti seenan hin geessu. Tokko kan miidhe kana ministeeran ta'a pirezidantiin ta'a sadarkaa Oromoon ministeera itti filatu sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu nan dhaaban tokko kun immoo qabsoo gaafata. Lakki anumatu ta'a jennaan
namni boru ministeera ta'uu kan barbaadu arra du'uun barbaadu namni boru ministeera yookiin immoo pirezidantii ta'uu barbaadu arra maqaan isaa baduun barbaadu arra waan ummanni jaalatu qofa itti himuu barbaada. Risk minimizing becomes the game. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu. Nuti kan qabsoofnu ministeera ta'uuf miti. Kan qabsoofnu pirezidantii ta'uuf miti. Kun kan qabsoofnu sirna Oromoon pirezidantii isaa ittiin filatu, sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu ijaaruudhaaf. Kan ammoo aarsaa akka gaafatu beekna jechuudha. Aarsaa san kafaluudhaaf itti yaadne an bar namni qabsoota na seensi hin jiru filadheen isin biraan ka'ee itti seene. Warra ministeera ta'uu barbaadullee kabajaa qabnaaf nuyi garuu uummata kanaaf dabruu qabdi barbaachisaa taanaan nu dabruu qabna malee jenneet kan itti seenne jechuudha kana nurraa fudhadhaa. Hariiroo dhaabbilee Oromoo wajjin kan kaaftan kaafaa'uun bar kabajamuu qaba. Keessattuu Profeesar Mararaa Guddinaa kabajamuu qaba bar. Yeroo nuyi hidhaa jirrutti dhiibbaan meeqa keessaaf alaan ogaa irra jiru kan hidhaman hidhaa bayan malee kan bosona jiru bosonaa bahu malee filannoon seennuu jedhee dide. Kursii amma barbaadde siif kennaa jedhanii mallaqa amma barbaadde siif kennaa hin barbaadu jedhee dide Profeesar fi hooggansi nu biraa alatti hafe. Aarsaa guddaa duula guddaa irratti godhamee min beektan. Har'as ejjennoon kaafaa'u ejjennoo sanii. Kan hidhaa jiru hidhaa bahu malee kan bosona jiru gara hirmaannatti dhufu malee marii nagaa isaan jaaniin hirmaannu. Oromoon tokko bosonatti hafee kuun hidhatti hafee nuti kan teenyee kursii tokkorraa qorii adda qooddannu ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Ejjennoon kun nu kabachiisuu qaba. Nu kabachiisuu qaba jechuudha. We are a principled party. Wanni nu boonsu lolli hoggaa dhufu lolli dhufaa jira dhiisa lolli hoggaa eegalan yeroo silaa harka dha'uun sirnatti ta'etti noo jennee dinnee jechuudha. Marii biyyaalessaa yaada jiru biyya sanitti populaarize kan godhe nuyi. Har'a miti hoggaa afur hoggaa shan hoggaa 10 dura. Har'a marii biyyaalessaa hoggaa dhufu silaa gaafiin keenya deebi'ee jennee fiinee seenna noo mana hirruutti hin mari'annu caayaa hirruutti hin mari'annu caayaan guutuu ta'uu qabdi jenneet dhaabannee deemaa jirra jechuudha. Kana kan jiru. በአማርኛ የተነሳው ጥያቄ ላይ ሲሄድ የፌዴራሊዝም ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ወይ? ስማችንም እንደሚያሳየው እኛ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ነን። ለሀገራችን፣ ለህዝባችን፣ ለኦሮሞ ህዝብም ለተቀረው ብሔር ብሔረሰብም የሚበጀው በስምምነት በውይይት ላይ ተመስርተን ብሔሮች ራሳቸውን በቀያቸው የሚያስተዳድሩበት ሀገራቸውን ደግሞ በፌዴራል ስርዓት መሰረት ሀብትና ስልጣን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ተከፋፍለው የሚያስተዳድሯት ኢትዮጵያ መገንባት በአዲስ ሶሻል ኮንትራክት ላይ የተመሰረተ የፌዴራል ስርዓት መገንባት ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። እኔም አምናለሁ፣ ፓርቲም ያምናል። ይሄን ስንል ግን ከዛ የተለየ የሚያምኑት ይጥፉ ብለን አናምንም። አይደለም ፌዴራሊዝም የሚባለው ስርዓት አይሆንም፣ ዩኒተሪ ስርዓት ነው የሚያስፈልገን የሚሉት ሰይጣኖች ናቸው፣ አገር አፍራሾች ናቸው። ይጥፉ፣ እንደምስሳቸው፣ ይውደሙ ብለን አናስብም። መብታቸው ነው። ያን ሀሳብ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ያምጡ፣ እንከራከር፣ እንደራደር። አማካይ የሆነውን ሀሳብ ወስደን የጋራ ሀገር እንመስርት ነው አቋማችን እኛ። ስለዚህ እነዚህ ሀሳቦች የቆዩ ናቸው፣ እዛ ሀገር ውስጥ አዲስ አይደሉም። እኛ የምንቃወመውና የምንታገለው በጉልበት አንድን ሀሳብ ጨፍልቀን የአንድን ሀሳብ የበላይነት እንመሰርታለን እናቋቁማለን ብለው የሚደረገው ሂደት ነው ለዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ያደረሰን። ስለዚህ እኛ የፌዴራሊዝምን አስፈላጊነት በአጥኖት ለማቅረብ ዝግጁ ነን፣ እናቀርባለን። የሌላውንም ለማዳመጥ ደግሞ ዝግጁ ነን። ማንኛውም ሀሳብ ከጠረጴዛ ዙሪያ ተገፍቶ ጫካ መግባት አለበት ብለን አናምንም። በዚህ ነው የምንሄደው። የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ጀዋርን እንደ ግለሰብ የሚጠላው ሰው ያለ አይመስለኝም። እኔ የቀረበኝ ሰው ሁሉ ሲወደኝ እንጂ ሲጠላኝ አይቻላቅም። ጀዋር the person ማንም አይጠላውም። ጀዋር the political የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ሚናዬን አውቃለሁ፣ የኔን ኢንፍሉዌንስ አውቃለሁ። ባለፉት 10 ምናምን ዓመታት
ብዙ ነገሮችን ስሰራ ስለነበረ በዚህ ደግሞ ጥቅማቸው የተጎዳ ይጎዳብናል ብለው የሚያስቡ የተለያየ ሀሳብ ከፍተኛ ዘመቻ አድርገውብኛል። ማለት ዶክመንተሪ ተሰርቶብኛል። እኔ ግን በግል አልወስደውም። አይ ዶንት ቴክ ዛት ፐርሰናል። ሀሳቤን ማቅረብ፣ ስራዬን መስራት ቀጥልበታለሁ። አንድ የምጠላው ሰው ደግሞ የለም። ምክንያቱም ፖለቲካ ውስጥ ያለው ለግል ጥቅም አይደለም፣ ለግል ፍላጎት አይደለም። ለግል ጥቅሜ አልገባውም። ስለዚህ በግል በማንም ላይ ቂም አልይዝም። የሚያጠቃኝም ሊገለኝ የሚፈልገውም ሆነ ያሰረኝም በግል ነው ብዬ አላስብም። በወሰን በግል ንብረት ተጣልተን አይደለም። በፖለቲካ ጉዳይ ነው። ጉዳዩ ፖለቲካዊ ነው። በተቻለ መጠን ተቻችለን ብንሄድ፣ በተቻለ መጠን ተደማምጠን ብንሄድ የተሻለ ነው ባይደኝ። አሁንም ቢሆን የማራምደው ድሮም ሜይቢ ሐሳቤን በአግባቡ አላስረዳው ሊሆን ይችላል። ሜይቢ ሐሳቤን በአግባቡ አላዳመጡ ይሆናል እንጂ እኔን በግል የሚጠላኝ ሰው አለ ብዬ አላስብም። አሁንም ሐሳቤን በተሻለ መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። በተሻለ መልኩ ቢያዳምጡኝ ብንደማመጥ ደስ ይለኛል። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በማዳመጥ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ሆፕፉሊ ቢፎር ኢት ቢካም ቱ ሌት የሀሳብ መዋጮ አድርገን ህዝባችንን ከመከራ ለማትረፍ እንችላለን የሚል ተስፋ አለኝ። የመሳሪያ አንስቶ የሚታገለውን አትቃወምም። ሰው እኮ የመሳሪያ ፍቅር የለውም። እዛ ሀገር እንደናንተ ሀገር እንደ ቴክሳስ ደልቶት የጠመንጃ መብትን ይዞ አይደለም ጫካ የገባው ሰው። ሪፐብሊካን አይደለም የኛ ሀገር ህዝብ ሰውን ጫካ ያስገባው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ወጣትን ከቤቱ ገፍቶ ወደ ጫካ ያስገባው ብረት እንዲያነሳ ያደረገው። በትግራይ ብንወስድ ትላንት የተከበሩ ጀነራሎች ሀገር ሲመሩ የነበሩ ጀነራሎች የታንጣለለ ቪላቸውን ትተው ጫካ የገቡት የጠመንጃ ሱስ ስላላቸው አይደለም። 45 ዓመት ጠመንጃ ውስጥ ነበሩ። ያ አይደለም አዛውንት የሆኑ እንዳያቸዋቸው። ጠመንጃ ያማዘዘው የፖለቲካው መበላሸት ነው። የፖለቲካ ምህዳሩ መዘጋት ነው ወጣቱንም አዛውንቱንም ወደ ጫካ ያስገባው። ስለዚህ እኔ መሳሪያ ያነሳን የኔ ምርጫ መሳሪያ ማንሳትም ባይሆን መሳሪያ ያነሳን ማውገዝ ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ከዛ ይልቅ የተሻለው መንገድ ማሳየት በመንግስትም ላይ በታጠቀው ኃይሎች ላይም በተቻለ መጠን ወደ ጫካ ያስገባው የፖለቲካ ችግር ተቀርፎ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ መምከሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኔ በማውገዜ የሚመጣ ለውጥ የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው የምትመክረው? ቅድም በአፋን ኦሮሞ እንዳልኩት መንግስት አንዱ ማድረግ ያለበት ትልቁ ባለፈው 4 ዓመት የሄደበት መንገድ ትክክለኛ እንዳልሆነ ባለፈው 4 ዓመታት የተሄደበት ሂደት ሀገርን ኢንቴንሽናቸው ምንም ይሁን ምን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ብለው ከሆኑ የሄዱበት መንገድ ኢትዮጵያን ያፈራረሰ ያደከመ በህዝቦች መካከል ያለው ቅራኔ ወደ ጠላትነት እንዲገፋ ያደረገ የመንግስትን አቅም በጣም ያዳከመ ቅድም ስገልጸው ነበር። የመንግስት ኮንትሮል ኦቨር ሚንስ ኦፍ ቫዮለንስ በጣም ተዳክሞ የተለያዩ ፖኬትስ ኢመርጅ እያደረጉ ሀገር በከፍተኛ አደጋ ላይ የጣለ መሆኑን መገንዘብ ነው። ምክንያቱም የታመመ ሰው መጀመሪያ መቀበል ያለበት ታመም ያለው የሚለው ነው። ከዛው ስለመውጣት ከዚህ በሄድንበት መንገድ መሄድ እንደማያዋጣና ወደ ኋላ መመለስ ከዚህ ውስጥ አንዱ ጦርነት ማቆም አለበት መንግስት። ከእንግዲህ በኋላ በጦርነት የሚመሰረት ስርዓት የለም። በጦርነት እምትመታ የበለጸገች ኢትዮጵያ አትኖርም። በሰሜኑ ከህዋት ጋር የተወሰነ ሴንስለስ እኮ 100 ሰው ማንሞላ ሰዎች ልንፈታው የምንችለው ችግር
በመቶ ሺዎች እንዲያልቁ አደረገ። በሰሜኑ አሁን አትሊስት እርዳታ እንዲገባ መደረጉ በአፋጣኝ ሰርቪሶች ሪስቶር እንዲደረጉ ወደ ጦርነት ያስገቡ የፖለቲካ ልዩነቶች ወደ መፍታት መሄድ ያስፈልጋል። ጦርነቱ ግን በሰሜን ብቻ አይደለም ያለው። በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ በጉሙዝ፣ በደቡብ ውስጥ ብዙ አይነት ጦርነቶች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች በጦርነት እንፈታለን ማለት የባሰ ነገሮችን ማባባስ ስለሆነ ሀገራዊ የሰላም ጥሪ በማድረግ ከሁሉም ቡድኖች ጋር ተኩስ በማቆም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ ማድረግ የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት ነው። የህዝብም ጫና መሆን ያለበት አንዱን ቡድን ደግፎ አንዱ ላይ እሳት ማቀጣጠል ሳይሆን ጫና በማድረግ ጦርነት ቆሞ ህዝብና ሀገር እንዲተርፍ ማድረጉ የሚበጅ ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንተም ላነሳው ለሌሎቹም ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ማስተላለፈው መልእክት አለ። አንድ የተለመደ ነገር አለ። አሁን የኦሮሞ መሞት ይቁም፣ የአማራ መሞት ይቁም፣ የትግራይ መሞት ይቁም ይባላል። ይቁማው። ነገር ግን የኦሮሞ መሞት ቆሞ የአማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም። የአማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ we must admit as a society ኦሮሞ እየሞተ ከሆነ ትግራይ እየሞተ ከሆነ ጉሙዝ እየሞተ ከሆነ who is killing us እየተገዳደልን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከማርስ ኤሊያኖች መጥተው እየገደሉን አይደለም። አብዛኛው የምናየው መገዳደል እርስ በርስ እየተደረገ ነው። ሲቪል ዋር የምንለውም ለዚህ ነው። አንደኛ እየተገዳደልን መሆኑን እኛ ብቻ ቪክቲም አይደለንም። ኦሮሞ ብቻ ቪክቲም አይደለም፣ አማራ ብቻ ቪክቲም አይደለም፣ ትግራይ ብቻ ቪክቲም አይደለም፣ ሌላውም ቪክቲም ብቻ አይደለም። we are victims and perpetrators at the same time። ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት የአንድ ቡድን መሞት ይቆም ብቻ ሳይሆን የሁሉም መሞት መቆም አለበት። ኦፍ ኮርስ የነኚህ ግድያዎች በማስቆም የመንግስት ኃላፊነት ትልቅ ቢሆንም አይ ዶንት ቢሊቭ መንግስት ብቻውን ሊያስቆመው የሚችለው አይመስለኝም። እዛ ሀገር ያለውን ችግር አንደኛ የመንግስት ካፓቢሊቲ በጣም ደክሟል። በተለይ ዲያስፖራ እባካችሁ ይሄ እኮ it's not a game። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ጨዋታ አይደለም፣ ፖለቲካ አይደለም፣ የእርስ በርስ ፍጅት ነው። እየሞተ ያለው ወታደር አይደለም። ወታደር ቢሞት ችግር ወታደር ራሱ እንዲሞት አልፈልግም። እኔ የህወሓት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የፌደራል መንግስት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሞት አልፈልግም። ወንድሞቼ ናቸው። ከወታደር ያለፈ እያለቁ ያሉት በቀለ ቅድም እንዳለው ሴቶች ናቸው፣ ህፃናቶች ናቸው፣ ገበሬዎች ናቸው። ምንም ውስጥ የሌሉ ምስኪን ነው እያለቀ ያለው። በዲያስፖራም በተለያየ ቦታ ያሉ ሚዲያዎች ለዩቲዩብ ሽቀላ ተብሎ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች መቆም መቻል አለባቸው። it is essential። look እዛ አገር እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ጦርነቶች ካልቆሙ ሩዋንዳን የሚያስንቅ ሲሪያን የሚያስንቅ በጣም በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት እየመጣ ነው። ኖባዲ ዊል ዊን። አማራ አያሸንፍም፣ ኦሮሞ አያሸንፍም፣ ትግራይ አያሸንፍም። ኢትስ አ ሉዝ ሉዝ ዋር። ስለዚህ በተለይ በሶሻል ሚዲያ እና በሚዲያው ላይ ያሉ ወንድሞቻችን የራሳቸው ብሔር መሞትና መገደልን መኮነን አንድ ነገር ነው። ከዛ አልፎ ግን ሪቬንጅ የበቀል እርምጃ እንዲወሰድ መቀስቀስ የራስን ብሔር የባሰ ማጋለጥ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔ የምማጸነው ፕሊዝ የውጭው ኃይሎች የእግር ኳስ ቲም እንደሆነ ይመስል ያጨበጭቡልናል፣ ዱላ ሲያልቅልብን ያቀብሉናል። የኛው ደግሞ በተለያየ ቦታ ያለው ሴፍ ሄቨን ውስጥ እየተቀመጠ እየነደደ ባለ ሰዓት ላይ ቤንዚን ያርከፈክፋል።
People's life are at stake. Syria was one of the fastest growing country in the Middle East. ዛሬ በእኛ ከተሞች ስትሪት ላይ ይለምናሉ። የስቴት መፍረስን ብዙ ትችት ያነሳብኛል ከኦሮሞቹ። ኮላፕስ ኦፍ ስቴት በተለይ መልቲናሽናል መልቲ ኤትኒክ መልቲ ሪሊጂየስ በሆነ ሀገር ውስጥ የማያልቅ የማያባራ ማይክሮ ኮንፍሊክቶችን ይፈጥራል። አሁን እየሄንበት ያለ ነው። በፍጥነት ቀልብ ገዝተን ይሄ እነዚህን ጦርነቶች አቁመን ወደ ውይይት ካልመጣን ከፍተኛ አደጋ ውስጥ የምንገባው። ስለዚህ ውጪ ያላችሁ ለህዝባችሁ መብት ታገሉ። የህዝባችሁ መብት ስትታገሉ ግን ፕራዮሪቲ የአንድን ቡድን አሞግሶ ሌላውን በማንኳሰስ በማሳነስ ሳይሆን የሰዎች ሰብአዊ መብት እንዲከበር let me repeat it የአማራ ግድያ ቆሞ የኦሮሞ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። የኦሮሞ ግድያ ቆሞ የአማራ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። ግድያ ከቀጠለ ሁላችንም ነው የምንሞተው፣ ሁላችንም ነው የምንገዳደለው። በእነዚህ ግድያዎች ደግሞ ሁላችንም ተሳታፊ ነን። ይሄንን በመረዳት በተቻለ መጠን ሰላም ለሀገራችን እንዲመጣ፣ ሰላም ለህዝባችን እንዲመጣ ሁሉም የጋራ ስራ መስራት I cannot emphasize enough የሚታየኝን እኔ I cannot emphasize enough the danger that is coming. ቱንተ ዱሪ ሚቲ isinis oromo wayna mafana marat injeen rasini deebiya duuti oromo adaabattu ee adaabattu duuti oromo qofarra adaabachuu dandeessu duuti oromo irraa akka dhaabattu yoo barbaannu taate tigree irraa akka dhaabatu gaafachuu danda'uu qabna amaara irraa akka dhaabatu gaafachuu danda'uu qabna akka durii miti amma wal shakkiin wal sodaan akka malee hammaatee waan deemuuf humni alaa heddu keessa waan jiruuf aariin dallansuun heddu waan jiruuf oromoon bakka takkatti yoo dhumate bakka biraatti amaaraa dhumata amaarri bakka takkatti yoo dhumate tigreet bakka biraatti dhumata mee laala waggaa lama dura yeroo tigraay irratti duulli godhamaa ture nama hedduutu harka dhaafii ture lolli sun hin turre amaaraaf affaar seenee eessu deebi'e kanaaf saba keenya osoo qabsooynu ummata keenya osoo dubbannu sabaaf sablammii biraa bad nuti hedduu dhalleedha ummata gumuusfaa fudhadhaa lafarraa duwwaamaa jira kanaaf hamma dandayametti keessattuu atakaaroon aktivistoota amaaraa wajjin godhamu laaffachuudha qaba isinitti himaanii arraba dheerachuu baalagoota lamaa sadii ilaalanii lolaan hin taane saboota lamaan kana jidduu baasuun miidhaa guddaadha qaba amaarriif oromoon akka malee ol keessa jira kaleessa mootota isaanirraa dhufaniin gadoo yoo qabaannes har'a wanni irra wayyaa godaannisa fayyisuu malee godaannisa walitti kakaasuun sirrii miti ummanni keenya walloo rakkoo keessa jira ummanni isaanii oromiyaa keessa jiru rakkoo keessa seena kanaaf hamma dandayametti waan saboota jidduutti rakkoo uumu keessattuu nuti reefu isin jedha wal jidduu lolli amma deemaa jiru kun akka keenya nama miidhe hin qabu wal jidduu wal fixaa jira ollaanis walitti bu'aa deemna kanaaf hamma dandayametti qabsoo gootan keessatti advokasii gootan keessatti nagaa saba keessanii qabsaa bilisummaa ummata keessaniitiif qabsaa jibba saba biraarra godhamu immoo aarii tuttuqaa namoota gariitiin kaatanii ittiin seenina kanaaf hamma dandayametti na cinqiti anni dubbiin hamma dandayametti ni cinqabna kanaaf rabbi nu haa gargaaru balaa ummata keenya fi biyya sanii dhufaa jirtu rabbi nu haa hambisu nummoo hamma dandeenyetti ni tattaafanna nama nu dhaga'utti ni himna akkuma reefu baqqalaan jee gama dippiloomaasiitiin gama ummataatiin dhiibbaa goonee mootummaan kun karaa hama ummataaf biyya san balaa hamatti geessaa jirurraa akka deebi'u itti himna dhiibbaa irratti goona isinis nu gargaaran jaa galatooma.
በአማርኛ እኔም ትንሽ ነገር ልበል ብዬ ነው። ጥያቄው ወደ እኔ ዳይሬክትድ የሆነ ባይሆንም እዛ አገር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር አሁን እዚህ ሆናችሁ እንደምታዩት አይደለም። እሱ እንደተናገረው ነው። ለማየት ለመስማት የሚዘገንን ነው። እዛ ሀገር እየተደረገ ያለውን ጭካኔ መቼውም ሰምተን አናውቅ። በሌላ ሀገር ሆኖም አናውቅ። ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው መሰላችሁ? በአብዛኛው እዚህ ሀገር ኖረው በሰለጠነ ሀገር ውስጥ እየኖሩ ልጆቻቸው በሰላም እየኖሩና ልጆቻቸውን እያስተማሩ በሰላም ወጥተው እየገቡ ነገር ግን ሌላው ህዝብ እዛ ያለው ድሃ ህዝብ እንዲባላ የሚያደርጉ ሚዲያዎች አሉ። እናንተ ወንድሞቼ እስቲ እንደው ከዛሬ ጀምሮ እንኳን ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። አንድ ሚዲያ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ከተመሰረተበት ዕለት ጀምሮ ከኦሮሞ ውጪ አንድም ቀን ሌላ አጀንዳ ኖሮት የማያውቅ ሚዲያ አለ። የሚጠቀሟቸውን ቃላት ብታዩ ብታዳምጡ ሰው መሆናቸውን ትጠላላችሁ። እንደውም የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ በጣም ጥሩ ህዝብ ሆኖ ነው እንጂ ሌላውን ህዝብ በየሄደበት እየነከሰ በየሄደበት እየተላተመ እየተጣላ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። የመጨረሻ የጭካኔ የመጨረሻ ዘግናኝ የሆኑ ቃላትን ነው የሚጠቀሙት። ሰው ሞተ እንኳን አይሎ ታረደ እንዲሆነ ሰው ከአፉ ለሚወጣው ነገር ኃላፊነት ባለበት ሁኔታ ነው። በተለይ ፖለቲከኛና ሚዲያ ላይ ያለ የሚሰራ ሰው እስቲ እንደገና ዞር ብላችሁ ያሳለፍናቸውን ጊዜያት ተመልከቱ። እኔም የተናገርኳቸውም ይህም ሰው የተናገረውን ነገር ውሰዱና እንደገና አዳምጡ እስቲ። ከየትኛውም ብሔር ያለን ፖለቲከኛ ወይም አክቲቪስት እከሌ እንደዚህ ብለን ተናግረን አናውቅ። እውነት ለመናገር ፈልጉና ብታገኙ ውሸት ነው በሉ። እነሱ ግን አንድ ቀን ስማችንን ሳያነሱ ውለው አድሩ። በማናቸውም ትንተና ውስጥ ስለ ኦሮሞ ፖለቲከኞች ጥላቻ፣ ስለ ኦሮሞ አክቲቪስቶች ጥላቻ ብቻ ነው የሚሰበከው ቀንና ሌሊት። ይሄን ሁሉ ችሎ ያ ህዝብ መኖሩ ራሱ እውነተኛ ሰላም ወዳድ ህዝብ ስለሆነ ነው። አገሪቱ ለምን እንዲህ አይነት ትርምስ ውስጥ ገባች ለማለትም አይቻልም። ቀንና ሌሊት እንደዚህ አይነት የጥላቻ ስብከት እየተሰበከ ምን ማድረግ ይቻላል? እኛ የምንችለውን በኃላፊነት እንወጣለን። ማንንም መሳደብ አንፈልግም። መብታችንን ግን ቅንጣት ታህል ለሰው አሳልፈን መስጠት አንፈልግም። መብታችንን ስናስከብር ደግሞ የሌላውንም ህዝብ መብት አንዲት ቅንጣት እንዲሸረፍ አንፈልግም። የጎረቤትን ሰላም አውቆ በሰላም መተኛት አይቻልም። ይሄንን በደንብ እናውቃለን። እኛ በሌላው ህዝብ መብት ኪሳራ የራሳችንን መብት የምናስከብር ሰዎች አይደለንም። ምክንያቱም እዚህ ያለ ኢፍትሃዊነት የትም ቦታ ላለ ፍትህ ጠንቅ መሆኑን ከነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንግግሮች የተማርንና የምንተገብር ሰዎች ነን። ሰው ምንም ነገር ይበል ክፉም በክፋቱ ይቀጥል። እኛ የሰውን ቃላት አንዲት ቃል ብቻ አውጥተን እከሌ እንዲህ አለ ብለን መንዝረን አንናገርም። እውነት ነው፣ ይሄ እንደዚህ አይነት ታሪክ የለንም። አንዲት ቃል መንዝረን ከዛ አውጥተን ቀኑን ሙሉ ትንተና ስንሰጥና ጥላቻ ስንዘራ አንውልም። የተናገረበትን አውድ ወይንም ኮንቴክስት እንረዳለን። እንዲህ ማለቱ ሊሆን ይችላል። ሰው ነው። ሰው ማይክሮፎን በሚይዝበት ጊዜ ብዙ ነገር ይሳሳታል። ይሄን ታውቃላችሁ። በየዕለቱ በምንነጋገራቸው ንግግሮች ውስጥ ስንት ስህተት ስንሰራ እንውላለን። ከአውድ ውጭ ሲወሰድ ይውላል።
እነሱ የሚያደርጉት ይሄንን ነው። እኛ ግን በመልካም ነው ማየት የምንፈልገው። ሰዎች ሁሉ መልካም ናቸው ብለን እንጀምራለን እኛ። እነሱ ግን ሰው ሁሉ ክፉ ነው፣ በተለይ ኦሮሞ ሁሉ ክፉ ነው ብሎ ነው የሚጀምሩት። አንድ ሰሞን እኮ ሰው ይበላል ሁሉ ማለት ጀምረው ነበር። እውነት ለመናገር አሳዛኝ ነው ይሄ። ቢበላ እንኳን በላ አይባልም ነበር። እኔ በሆነ አልልም ነበር። እንደኔ ያለ ፍጡር ሰውን እንዲህ ያረጋል ብዬ መናገር አልችልም ነበር። ይሄ የኛ ባህል አይደለም፣ የኛ ቫልዩ አይደለም ይሄ። ስለዚህ እነሱንም ተመልከቷቸው እስቲ። ማን ነው ሀገር እያባላ ያለው ማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ተመልከቱልን ባካችሁ። አንድ እጅ አያጨበጭብም፣ አንድ እጅ አያጨበጭብም። አንድ ህዝብ ብቻ ሰላም ፈላጊ ሆኖ ምንም ማድረግ አይችልም። ሰላም ከሁሉም ጋር መምጣት አለበት። እኛ ለሰላም እጃችን ሁል ጊዜ ዝግጁ ነው። መሃል መንገድ ሄደን ከማንም ጋር ከማንም ጋር መነጋገር ከማንም ጋር አብሮ መኖር እንፈልጋለን። የማንንም ሰላም መንሳት አንፈልግም። ስለዚህ ይህንን እንድትረዱልን እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ቦታ ስለተገኛችሁልን በጣም እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። hayyee thank you. sagantaan keenya xumuramee jira. keessummoota keenya osoo isaan